Nagaa keessan akkam jirtu nagaadha jirtu fayyaadha. Nagaa jiraattanii nagaa irra geessanii nagaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin ga'e jenna. Nagaa jiraattan nagaa keessan jirtu kabajamtoota soorsaa utuubii nagaadha akkamii isaan alas kan taatan nagaa isin fayyaa jirtu biyya keessa kan jirtan biyya alaa kan jirtan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Abonaa isi bakka naandee yoo nagaa kan nagaadha isinan jaalladha isinan kabaja. Natu gaafata bakka si keessi. Elo akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota soorsaa YouTube fayyaa nagaa keessanii nuni jirra galata waaqayyo. Bakka guyyaa ayyaana kana geessanii hundumti keessan isiniin jenna. Har'a fataa jennee dhufnee fataadhaan nu eegaa ayyaana si lammanni immoo koomentii keessan sinii deebisnaa siniifan deebisa. Kanaaf isinis fataadhaan dhaggeeffadhaa koottaa buna tuladhaa koottaa misaa si nyaannaa. Tuladhaa miti koottaa dhugaadha. Jechuun qaamaaf fuufata harka darbu buddeen fuudhate. Kanaafi immoo farsoo kennettoo kee kennettu engadda hojjedhe kun har'a achi as ba'ee jira fataa jedhee jira. Dhuguu dhagaa. Egaa isin immoo warra achi jirtan immoo bishaan malee dhugaa. Haara bishaan hin jedhin bee. Gaafa galtan immoo anas isinii naqa. Haara. Mo'aa kiyya anas isinii naqa hin dhugduu isinan jaalladha. Kanaafi mataa jedha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nuufillee haa ta'u isaanifillee haa ta'u. Egaa waaqayyo nu gargaareera. Isinis baga guyyaa kana geechan jecha. Kennettoo soorsaa ilaala kunoo. Kunooti egaa diimaa gurraachaan jaallannu nun argitanii. Diimaa abbaa ta'e fakkaatudha kuni. Qalliidha isin biratti gad fudhataa irra dhumnee nagarre. Asuma kun immoo gibi. Biddeen nyaannu har'a maal ta'e? Kun xajjiidha malee. Kennettoo kun xajjii. Dhugaadha xajjii. Biddeen nu xajjiin jedhee gabbirsiidha malee nu xajjiirunna. Xajjii jechuun booka jechuudha booka. Sin jaallanna koomentii keessan amma taaktaa godhudha keessan isiniin deebisaa garuu seeraan dhaggeeffadhaa waan inni nagaa hattan hundumaan isiniin deebisaa. Buddeena fiigaa. Koottaa buddeena nyaannaa buddeena ayyaanaa misaadhasii koottaa isiniin jennaa sin jaallannaa. Saayina boqotu nyaannaa? Lamatti nyaannaani. Kana fakkii bitee maa. Fayyaa fiduu diddee malee boonna. Jechuun si miti argaa. Gaagaa boodatti daballaa teessatti tuqoon. Kanaafii daabboon jira biddeenis jira koottaa nyaadhaa gajeeru. Daabboon kufaan qal'aan mi'aawu. Daabboo galeedoo soorsaan nama fidee dhufee yoo akka maal goota irraa muratte ati naan jettee. Yoo nama fidee dhufee hin sodaadhu qabaa harka dheeraa tumura malee isa tumuraa daabboo. Nu waan akka laamni nu gadarii jira. Kun wanta agarsiisi gaamaarra kophaa nyaata. Abeet. Kun egaa sangaa kaleecheti. Kana maaltu nyaata ka? Isa baafadhu waan keeti hambaalu kaarii kun. Itti baasi gaa maal fakkaa baddaan nyaanna hundee. Idaa qal'adaan taayi kunoo godda nyaata buleewwan kiyyaa nyaatni isaa nyaachaa jirra. Agartanii laphee kaleyaa. Gooftaa galanni siif haa ta'u nyaata kan of eebbisi nyaanni ulfina kee akka dhaabu nu gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Koottaa kan nyaanna koottaa dura nyaata buna dhugaa. Koottaa dhugaa. Bunni daffaa jira kunoo waan hunduu jira waan dhugamu jira. Koottaadha afaanota takka waliin geenya jira irraa hafaadha. Jira gaa warri kaanillee yaa'u dukeessisa hojjettanii numa nyaattu gaa. Warri isiniin mijatiin immoo qaniin isinii jira isiniifillee abshiraa. Guyyaa isinii gaashi. Yaa maaloo kottaa nyaadha. Garaan nu bade gaa isin dhiifnee nyaachutti. Maamati guyyaan tokko dhufa. Hundumaafuu wal qixxeen guyyaan tokko jira. Waaqayyo isin haa gargaaru. Waan kanan jaalladha abbaa koo jedhanii jettu.
foon kiiloo tokko fixee. Maal ta'u mul'atu? Ani koo nyaachaa jiru beefi keebichaa nyaachaa harta. Dee ngaanu wayi. Ishii nyaata arseete dhugaa fi kee nyaatte. Botta kaayyaana. Waan hundumtu jira. Isiniin isin gushina. Agartanii lapheen daakuu kan dhiirri nyaatu san beektu miti. Kan dhiirri hatti lama koo kun. Jammarure. Jammarree nyaadhu waanre. Kana isiniin jenna. Sin jaallanna akkasin qajeeltan beennaa gin dhiifan nu godhaa. Maaloo zedha. Garaatu na bade takka takka hin gudi. Maaloo zedha buna kana buufaddaa warri suusii qabda. Maaloo zedha. Maaloo zedha ati faa suusii qabda. Ati buufaddu maal jarri bichaan. Inni akkasiniin jenna. Waaqayyomti gaafa tokko warra waliin nyaatu nu haa godhu. Ndaaquun galtaa fi osoo hin dhufan. Foon kiyyaa nyaata na barbaada. Lakki waa daangaa. Gaanumti nagaa naa galan mana isaatti. Isaan nagaa galan jee malee. Gaara buna kana raafuu bunni gubbate. Hin geenye. Pa qullaa sidhaa badhee biraazariiti. Bishaate kakar malee. Cinaacha irraa annoo godhe. Akkamiin mo'aan koo itti mime mo'aa qaba mo'aan qabu. Waan mo'aa dhiisi. Takka irratti Anatti miti koo isaanitti mime malee. Takka irratti namni qullaatti haftee lafe. Tokko mara kalee of hin jajiini kan naan jette yookaan naan jedhe maa itti areesuma. Akkuma of jajju jirti intal. Akkuma of jajee. Illee ilaalaa gadi qaqqabu akkuma of jajju jirti. Anillee akkuma of jajju jira. Maal hojjettee? Kenneettu dhaga. Mee fidi mee dhugumaa kan masee ilaalle. Na fudhadhu qamma ila. Ati harka lama ammaa barcitaa? Kasuma ka. Wayyoo maal mi'aa? Kenneetoo kan argitanii garbuudhuma dheedhii godina kaa'e gurraacha san hin jaalladhu. Nan daaksisee. Wayyoo baxaam itti mi'aa. Nama wayin nuu naqee jechuudha. Mul'attu tokko achi keenya jirtu ilaali gurraacha. Wayin barri ol banadhi xiqqeessi. Barri ol banachuu mati. Hin ta'u waasuma. Ana ichaan godhaa. Irraan kaafattu irra Ita bakkamtu irra jiru. Harkana borce bidaa jette. Amma waggaa kanatti deebitee daakuu nyaata seeraan irraa tuutaa ta'an. Amma ji'a nyaadha. Yeroo. Daakuu godhuun kan laada seetee. Amma nama dadhabsiisuu nagarreeti. Wokin kottaa nyaadhaa dhigaa kamaan nu ilaalaa rusaan ta'an. Kottaa nyaadhaa maalin godhadhee hin kajeelu fan ikkoo isaa irratti agarsiisaa ruwanaa kanaaf hin simjee. Komantii keessan sinii deebisa bakka. Kanaaf isaan ammoo tanan gorora bubbuusaa jiru. Nu asii nyaanna cubbuu nyaachisaa jirra ko. Maalin godhadhee ani fan balleessaa qabaa. Komantii keessan sinii dubbisaa dhaggeeffadhaa. Warri bilis komantii deebisu naam jettan hundoo keessaniifuu sinii dubbisama. Isiniin dubbisaadha moo isiniin deebisaadha? Jechuun dubbisu malee deebisaa haa irraa ilaalu malee. Taartiitti guutuun anjitu. Ara Yesus Kristos na gushaartan seebe. Na hojjetiin deebisa jedhe. Argitanii? Naatti dukkanaan na baneen jira akkoo kameraa argaan jirtu? Suraati kee qabadhu. Mun aarsoo barbaaddeetti na ardeette. Deetti dabala kukunnu otiin jedhamu. Egaa tu bitin eegaasin. Jabaadhu warri jettaniif jedheeraa dhugaa dubbachuu fi baay'ee dubartii cimtuudha ati waaw harmeen
si guddistee yookiin si guddisan waaqayyo umurii isaanii siif haa dheeressu jettee abbaan kana galatoomi. Anis sin jaalladha. Jabaadhu bareedduu baga geesse jabaadha isinis baga geessanii bareeddota koo. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajna ol jennee kunoo. Maqaa keessan dubbisaan jiru garuu dhiifama. Oromoo kan jedhu mashaallah jabaadhottee atillee galatoomi. Ammas Oromoo kan jedhu mashaallah itti jabaadhu jabduu jettee galatoomi siin jedha. Mashi. Yetti damu. Dorka jabduu. Okkate jiko shashaa. Obsaan dhaggeeffadhaa gaa dubbisee malee isin hin deebisu mitiire? Maskootirra. Waan hundumaa miti gaachuu waan hin deebisu warri gaaffina gaafattan nan deebisa. Warri na jaallattan akkuma jirutti ta'eeti. Anis nan jaalladha. Akkasumatti ta'eeti. Maaliifis dhukkubee garaatti baatta laata. Rakki garaatti hin baaddu haadhoo koo eenyu maqaashi? Ayyee. Useer jedha. Siigaleera. Dhugaa garaatti hin baaddu. Dheezi. Garaatti hin baaddu yaaduma dhukkubee ture siin jedhaatillee galatoomi. Hundumaan dubbisu siniin jedheera maaliif gaaffii keessa bichaan deebisuu barbaada. Odoo jedhe wayin immoo laalina hojii. Odoo bunan dafiini daabboo hurtaa'ii an jette rakkoon hin jiru. Daabboo murtee waan dafiin. Kaleessa kajalaan xiqqaa tokko muradde. Rakkoon hin jiru waan akkanaan beennuu siin jedha. Gudiin goote. Daabboo murtaa saafuudha abboo jaarsi kee keessumaa wajjin odoo dhufeettee turte rakkoo hin qabu odoo wajjin dhufeeyyi. Odoo dhufee waan diinqa darbeen laala shima muree. Tigisti goddanyaa kiyyaa rakkoo hin jiru siin jedha tigisti jedha. Hojii kee wayyoo baay'ee kolfaan baga kolfitan akka kolfitan miti yaalan barbaade. Baga kolfite. Baga kolfitanii. Akkasin hin jenna. Waa'ee manaa immoo nagaafatanii turtanii waa'ee manaa amma isin deebisuu hin barbaanne akkuma isin hin jedhe. Gaafa birriinsaa waan hundumaa isaa finnee jennu itti daftararra jira waan ta'eef isin dubbifne isin deebisuu dandeenya. Isin hin jedhashi. Inni qal'aali. Yaadda inaan ijaarrattu isinis galtanii. Eeguttaniirtu edhitan. Egaa dhugaatuma jedha isinis achi. Mucayyoon maqaan kan kee haantuu jedhu kun mucayyoon kaleessa argala viidiyoo dhiiga qabu yuutuubiin si aadaa baay'atte ati haantuu jedha asirra maqaan kee haannaa natti fakkaate. Ati galatoomii atis illee waaqayyo si haa eebbisu yaada gaarii namaa qabda. Jechuun hundi keessanuu yaada gaarii naa qabdu. Otoo qalamuu viidiyoo hin waraabiin sirrii mitii yuutuubiin si adabaa. Amma osoo seera guuttee turte haaraa yuutuubii kee sirrii keessa utuu jettee turte har'a mokuma kee yaa'u wanti ambiraarratti mokuma keetii waraabii rakkoon qabattee turte asirra maqaan kee haantuu waan jedhuuf galatoomii siin jedha shi yaa'u. Galatoomii aannetti. Harka rukutuu duun taane. Jajjabina kaa gammachuu. Humna gara harka rukutuu illee gaariidha. Yaada keessan kunoo kanaaf hin barbaadan yuutuubiidha haaraa waan hin ta'eef lammanni immoo akkuma viidiyoo kootti bashannantanii ani immoo maal laala beektu koomentii keessan baay'ee natti tola waan wallaale sana isinirraa hin baradha isin jira galatoomaa shi kun akkanatti wanna yuutuubii irratti ba'uu qabu wanta ba'uu hin qabne yoo yaada gaarii naa barreessitanii isinirraa hin baradha waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa anillee waaqayyo isin haa eebbisu isiniinan jedha. Mucayyoon ati daqiiqaa ergiin namaa itti garuu naa dubbifamuu dide naa galuu dindite naa ibsuu dandeessa rakkoo hin qabu achirra dhaggeeffatte. Yaa mucayyoon tokko sabboontuu kan jettu waan hiika qabu asirratti mul'isiin jettee jirtaatis lubbuu mul'isiin jettee jirtaa rakkoo hin qabu kunoo bakka wallaalina gorsaa hin hojjedhu isiniin jedha shi galatoomaa. Galatoomaa. Eebbifamaa. Sin jaalanna. Nu jiraadha. Nu jiraadha. Maal waan hin jedhin qabu danda'e jedhin koo of danda'e.
Atirenyu aneng. Ay, ana ka. Ani ana ka. Ana. Inde. Galilay ka. Ana. Sinjalanna. Jajjabessa. Garressa. Halo. Komentim cayon please minamina tiyat sinde sayre tani. Ni torkin na idara kana basa. Obsumaan na dhaggeeffadhaa akka komentii keessan dubbisee isinii deebisa. Ayyaantu yuutuubii natti fakkaata. Ameen baga waliin geenyee mucayyoo gooftaa nuuf eebbifamii ayyaana gaarii siif haa ta'u jetteerta. Atillee galatoomi bakka jirtutti ayyaana gaarii siif haa ta'u. Bashaashaa bashaasharee waliin dhuftuu koo odoo ijaan si argee dhugaa baay'ee natti tola. Kootti ijaan na agarta eenyu bashasha jedha garuu. Kootti ijaan na agarta rakkoon qabu manni keenya banaadha wanni hundumtuu jira. Wanni nyaatamu jira wanni dhugamu jira koottuu siin jenna. Hundumtuu jira koottadha hunduu koottaa bashaashaa bichaa otoo hin ta'in hundumtuu bashaataa koottaa. Yooman dhugaa nama jaban. Baga geesse jettani baay'inni keessan isinis baga naa geessani. Baga walumaan geenye haannaa yookiin haantuudha maqaan keessarra jiru. Baga walumaan geenye qaaliitiyyaa hedduu keessuun qofa hojjechaa jira. Koottaa dhugaa isinis qaldiin illee qaldiidha wanni kun qarboo fakkaatu akka bareedu argitaniire laphee nama gubu kun. Iminya ay se ta'uu don taane nata kaa'ee miti yaadee kanatti dheedhisse adii godhee waasa gugguban caala argitanii yookaan qarboon beektu warra wallaggaa eenyu ati faa wallaggaa miti ati hin sobra naan jette wallagga ta'e amboor agadi maal jedhama wallagguma mitiire lixa deechi as godhii don taane daka sin soomne sin jira abbaan taate maal samuudhu barbaadde ay mucayyoon ati immoo soortaa irra jaalalli na qabee maasaanuu sii taatte kunoo gaafatadhu kunoo karaa manaadha. Jabaadhu lubbuu kootillee bifama. Jaalala waan biraatu hin ta'in naagalla dubbiin. Nagaan mana kanaaf haa ta'u baga yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus isiniin gahee maatii jaalalaa eebbifame si jaallanna nus tigistii fiixaa eebbifame shi. Si jaalan hunda keessanuu sin jaalanna. Yaa'u keessan sinii deebisaara malee hunda miti komentii viidiyoo sinitti dheeratare. Waggaa meeqa hojjettee galte lubbuu mee natti himi. Biyya eessaa hojjettee gaaffii koo naa deebisi please. Galaanee hirphasaa. Ati dhaggeeffadhu Galaanee hirphasaa waggaa meeqa hojjettee biyya ormaa naa deebisi please kan jette. Waggaa 3 qofan hojjedhe. Waggaa 3 mitiire? Waggaa 3 hunguun. Eezi waggaa 3 darbeera garuu hin beektu haala biyya ormaa akka dhaqaniin hojiin argatanii hin beektu hundi keessanuu garuu darbeera waggaa 3 ji'a 2 ta'e 3 ta'e darbeen jira. Dhaabbataa ammoo hojjedheera kanan jedhe yaadu waggaa 3 jechuudha. Waggaa 3 hojjedhe achumaa galee kunoo soorsaan lafa bitee na eege yeroodhuma dhiyootti naan galuu ka'ee lafa bitee na eege ani immoo gallaan ergan galee irratti ijaarsa isaatti fufeen teenye waaqayyoon na gargaareetu malee ani waggaa 16 yookaan 7 hojjedhee miti. Baay'inaan ijoolleen baay'ee waggaa meeqa hojjette nu deebisi biyyi kee eessa jettu biyyi koo Qaalitti. Deemu qaalittiin bakka manni jiraadhu asii qaalitti jedhama. Jechuun biyyi kee eessa tokko baay'inaan. Oromiyaa. Kana siniin jedha mucayyoon ati biliis jetti suni waggaa 3 qofan hojjedhe jechuudha normaali hojjedhe kanan jedhu biyya eessaa hojjette moote ana jette Dubaayin hojjedhe waggaa 2 afaan waan hin beekiniif duraan akka waggaa 2 yookiin kan waggaa 1 ji'a 6 akka afaan hin beekin haddisii dhageetti naa kaffalamaa ture hin beektu akkamitti akka namaa kaffalamu waggaa 1 ji'a 4 booda immoo normaali yani afaan beekti jedhamee kanani beekee yookaan mana san geeddaradhe hojiitti fufee kana siniin jedha. Sinin dhiphisiin waggaa meeqa kan hojjedhe gaaffii sinitti hin ta'ini
Achuma galee waaqayyo na gargaaree mana ijaarradhe eenyu mucayyoo nati maqaan kee argadda laatanii mukaan ijaarrachuu manni hin danda'amu kaleessa naan jette baay'ee bareedda dhugaa viidiyoo itti aanu ganama nu biraan gahi atuu baay'ee bareedda eenyu maqaan kee guyyuu baay'ee bareedda guyyuu jedha kaasirra kunoo lakki gaayyuu jedhamu guyyuu jedha kunoo fi kee dubbisi gaa kunoo Ako guyyuu jedhan dogoggorre atuu baay'ee bareedaa eebbifama kunoo akkanatti isinii deebisaara eenyu ati immoo nan argadha laata kan eenyu naan jette mukaan ijaarratuun hin danda'amu iyyuu gaxariittoo citaa keessa warri keenya taa'aa ba'anii kanaafuu mukaan hin ijaarramaa ati naan jette mukaan ijaarrachuun maftii kan keeti inni akka dandeettii keetti lammanni immoo mukaa fi bolokkeettiin sun wal bira dhufnaan jammarre irreegni agarreerra wal bira dhufnaan jammarre erga jammarree raawwanne birriin sun amma meeshaan bitamullee nutti dabalee yookaan immoo kannaa duraan tilmaamnee hojjenne ta'uu didee xiqqoo sammuu nu tuqee malee mukaanis sanuma ta'e bolokkeettiidhaanis sanuma ta'e siin jenna obboleetti keenyaatillee shi asumaan sii deebise malee citaa keessa taa'uun sirriidhaan danda'ama rakkoo hin qabu siin jedha qashtii namatti tolta qaalii qallaalee hordofaan jiru yuutuubii kee galatoome shi yaadoko bareedduu koo asteer injigaayyoo atillee bareedduudha baay'ee bareedda kun forfaalii keerratti argaan jira siin jedha shi kana ammallee gaaffii qabdan na gaafadha bayeessitee fakkaartaa kaa galatoometis rakkoon hin jiru useer galatoomishi bineensi kun ati obsee maqaan kee garuu naan dubbifamuu dide dhiifama abbaan komentii kana barreessite hin beekta waaqayyo si haa gargaaru arabatti deebitee itti xumuratta hin dhiphatiin waan si hanqate waggaa 2 yoo hojjetteet hin deebi'u hin hojjedhu arabatti hin deebi'u siin jedha shi asuma taa'ee shiroo koo olbaasamaa nan du'e dhugaa jette haadhoo koo waaqayyo si haa gargaaru eebbifame kana fakkaata komentiin keessanii hin barbaadan immoo hin jira garuu baay'inaani gaaffii bichaan kee barbaade isinii deebisee isiniin jedha waan barbaadanii lakkoofsa bilbilaatiin illee wasaap irratti na gaafachuu dandeessu. Nu gaafachuu dandeechuu anallee gaafachuu dandeechuu lakkoofsa bilbilaa immoo kan biraa yoo barbaadan immoo kan biraa san qaxxataa dawwaluu hin ta'uuf isaanii immoo irratti kan bu'uu fi wasaap irratti kan bu'u bichaa malee qaxxataa maal birrii bameeqa guutanii heloo siin jedhudha maal qabu. jechuun maal lafa bitamu laftoo bitame jechuun heloo jechuun immoo wasaappiin sagalee kaawwatu qal'aali ta'a sagalee wasaappiin banamee dhugaatti. Isuma sana kaanuma irratti haa dawwalan. Akkoo itti mikaa mucayyoon tokko baay'inaan lakkoofsa kee itti dhaggeeffadhu. Lakkoofsa kanaaf lakkoofsicha kanarratti immoo dawwaluu yoo barbaadan duwwaa 934 yoo jettan heeloo yoo jettan immoo habeet jenna akka aadaa keenyatti kanaafuma shakkina waaqayyos isin gargaara nu isin gargaara jabaadha hojii keessatti jabaadha jabeechaa qabadha facaasinaa gazzaba qaccim waraati gaa biyya aadaa ga'anii maal bu'aa buusu biyya aadaa deemtee intalli beluu maal buufte kan jedhu sun hojjechuun qabaatu. Inni soba. Inni soba. Kunoo inni agartu sumni takkitti na ilaa fudhatee sin beeku birri takkitti mana kiraayis kaffaladhu jedhanii hin beeka. Innis immoo birri takkitti natti hin argitu birrii jedhe gaaf tokkitti qofa na gaafate garuu waggaa 3 gad. Indaa'uu yeroo sana birrii doon ergin ji'a 3 guunnaan akka gaaf tokko wargar birrii hin argitu jedhe.
Buri dargitu dari tokkitti yookaan sadii gadi. Dirsa kana waa qabatanii wayin obboleewwan hiriyaa gaarii waa qabatanii waan mati qorratti akkuma amantaa keessatti irratti kadhatadha. Waan mati qorratti waaqayyo isin gargaara isumaan milkooftu malee dirqama waggaa 19 deessanii miti. Waggaa 8 ta'uu sirriimi. Maafin hin danda'ama taana waanuma bu'uuressitan dafa warra kaati. Durammoo waan manaa baataniif kaayyoo manaa baataniif san xumuradha. Garuu laakiin gootanii maal taatanii? Inni ilaaltu waan kun gaaffii keessatti. Har'a garuu isinii jecha kaardii kanarratti guunnee viidiyoo kana chaarchiisaa guunnee waan hundumaa isaa dhiyeessine isinii jecha kumni tokko. Ilaalu beekumnu garuu laayikii siin godhan. Laayikii ta'uu qaba kumni tokko. Ilaalu laayikiin godhan. Kumni tokko laayik godha amma hin godhu. Hin godhu annana mana hin godhu akka isaan godhan nan beeka nan jaalladha hin godhu isaan hin godhan hin jedhu. Yaa hin godhu gini. Kanaadha kanaaf amanamummaadhaan waaqayyos nama amanama. Baga nagaadhaan dhuftee walitti tuubiin kumaanni. Baga nagaadhaan dhuftee maatii jaalalaa viidiyoo yoo hojjettu yookaan yoo hojjettan 9:16 irraa kaawwadhu baay'ee namatti tola waan jette obboleettii koo lakkoofsa bilbilaa sana qabadhuuti haala isaanitti muu dandeessa WhatsApp irratti kunoo WhatsApp irratti sagalinaa keessee yaalenna didee siin jira galatoomi yaada keetiif garuu baay'ee galatoomin jedhaanillee kanaafuu akka keetti fataadhanii yoo maallaqa isaanii qabaniif niitiinis immoo achi nama gaarii yoo taate birri kana meeshaan mararee bituu dhiiftee yoo jette galanii fayyadamuu dheeba. Kanaaf inni guddaasa asirratti inni guddaan birri erguun dura maatii ofiis haa ta'u obboleessas haa ta'u abbaa manaas haa ta'u. Sabuu eegeeru asirraa immoo lakkiin tala sabuu eege. Kanaaf laallachaa akka boru karaa mataatti hinnuun laallachaa yeroo ergitan maalirra gahee waa ergitanii maalirra gahee kan jedhamu sun gaafachuun dirqama ta'a. Malee ergitanii moo bakka lafan bitee sangaan bitee oolan bitee ndaaqqoon biteen gaa xiqqoo hiree dogoggora ta'uu danda'a. Kanaafi amma danda'ametti cim godhaatii gaafa galtanis akka itti fataa ittanitti jiraattan hawwii keenya. Viidiyoo kanaas argaartu isinumatu ilaale 1,300 ilaaltaniittu garuu laayikii 130 bichaa qaba dhugaa sheemii isin hin qabu ani isinillee agarsiisuun barbaadu garuu sheemii isinumaanu isin qaba. Viidiyoo kaleessa kennitu kanatti waraabdeedha hojjette. Kanaafuu kana fakkaata gaaffii keessan bakka ijoo isinii deebiseera yaada warra na gaafatanii warri jaalala keenya nuuf ibsitan jaalala warri nu eebbistan naamin jettanii inni akkuma jirutti jira waaqayyo isin haa eebbisuu isin jaallanna nuti isa kana isinii deebisuun barbaanne kan gaaffii na gaafattan isinii deebiseera yaada kanaaf immoo irra deebi'ee dubbisee yeroo biraa isinii deebisuu nan danda'a ammallee waan hafee na gaafachuu karaan keessan karaan keenya kunoo karaa keenya tun ta'e karaa silkii isinii deebisuudhaaf qophiidha. Kanaafuu akkanatti fataa inni ayyaana oolaa irraa isiniifillee bakka jirtanitti warra ayyaaneffattanis ayyaana gaarii warri hin ayyaaneffatiin immoo kan isinii gaa nu jiraadhaa isin jaallanna. Obsaa. Waan hin jedhe jettaayi. Ciao amma viidiyoon biraa walitti deebinutti. Ciao.